jaalatamtoota maatii addeetu bakka jirtanii akkamiyyoo kana geessanii galanni waaqeffata uumamu bareeda nagaaf jaalalli araarri waaqayyoo geessanii bu'aa bareedu bakka jirtanitti biyya keenya waaqayyo nagaa nuuf haa godhu amantii keenya nuuf haa eebbisu waaqayyo gooftanii hundumti keessanuu nagaa jaalala araarri waaqayyo nuuf haa baay'atu guyyaa har'aa kana viidiyoo haaraa qabadhee dhiyaadheera egaa anis gara gabaa deeman jira maal viidiyoo qabadhee dhiyaadhee gara gabaa deeman jira waan ta'eef viidiyoo kana walumaan ilaalu namoonni haaraa like share subscribe gochuun deeggara jechuudha magaalaa Bishootuu warri beekamu laaluu dandeessu jaalatti immoo biyyoo inni kun meeqa inni kun mega basma indom baya ko dito ani pala kai har amma ra kasera konda ko akam baya ra kasera amma ay sata sata min chekiralla indom ko ba online shadalla chekiralla la YouTube iddoo kanatti suuraa maaf as ta'e jechaa jiru yaskafilalle wanni keessa gabaa keessa deemito wanni ulfaata baay'ee jechuudha naquun baay'ee tokko ulfaata garuu fiiggachaa ta'e baay'ee tokko ulfaata bilbila qabatanii sagal falakkaa inni kun yoo Kun mo? Saan tao? Ani garuu dhiifama naa godhi bituuf himti. Yaaduma gaafadhu jedhameeti malee bituuf himti jechuudha. Shunkurtii immoo eega manatti galee kaasee bitee galee too maaliif achi keessatti bilbila qabatanii deemuun ulfaatadha. Baay'ee nama sodaachisa waan ta'eef shunkurtiin haaluma shunkurtiitiin jechuudha 65 jechuudha shunkurtiin baay'ee gaariin inni kun birrii 50 kiiloo 5 jechuudha kiiloo 5 qarshii 50 bituun danda'ama isiniin jechuun jaaladha wajala geemmoo baay'ee dabala kanaaf shunkurtiin kana fakkaata namoonni bitachuu barbaadan guyyaa gabaa osoo hin ta'in guyyaa irraa roobii jimaata akkas keessa hoo malee baay'ee ulfaatadha jechuudha. Ani kiiloo 50 bite aku egaa kana fakkaata inni xiqqaan 50 jechuudha 50 ol 65 70 isa kanaan bitachuu ni dandeessan jechuudha iddoo shunkurtii dhaabbannee immoo bilbila qabannee viidiyoo waraabuuf baay'ee ulfaataadha urufaadhaan namni wal gaffaa waan ta'eef sankecha bilbila yookaan qarshii keessee harkaa fudhachuu danda'ani sawa san ta'eef achi dhaabbannee hin kaasne gangaleessi ni waraabe jechuudha kana fakkaata kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya inni biraas immoo injera viidiyoo biraa jechuudha ittaan immoo dinnichi kiiloo 2 jechuudha inni kun kiiloo 2 qarshii 45 jechuudha kiiloo 245 inni ittaan immoo saanii kanan bitee dhufe jechuudha 300 fi 6 jechuudha 300 fi qarshii 50 jechuudha 6 kanan bitee isa kana inni ittaanu biqilaa inni achi keessa jiru immoo bunaaf sukkaaraa jechuudha bunaaf sukkaaraa bunni akkuma bunaatiin 450 jira sukkaarri immoo kiiloon tokko 100 birrii 5 jechuudha kana fakkaata olmaan guyyaa irraa like share subscribe